wanti amma biyya dhibe dhukkubichi yoo nama qabe hanga guyyaa 15tti mul'achuu dhiisuu danda'a. Akkasitti gaa biyya Xaaliyaanitti gara jalqabaa namni fayyaa walitti fakkaatee dhukkubicha walitti daddabarsee boodarra dhumaatii hamaa geessise. Nama gaddisiisa. Nutis fayyaa fakkaannee akka wal hin fidneef har'a of eegganna. Baay'een sodaan garuu dursa of eegganna. Amma yeroo muraasaaf wal qaqqabuu dhiifnee booddee bara dheeraa wajjin haa jiraannu. Har'a naannoo namni baay'inaan walitti qabaman irraa fagaannee booda gamtaan haa jiraannu. Vaayirasii saamunaadhaan yookiin alkooliidhaan harka keenya irraa balleessuu dandeenyu ofitti deebisnee ittiin akka hin buuneef harka keenya saamunaadhaan meeshaalee itti fayyadamnu alkooliidhaan haa qulqulleessinu. Namni dhibee kanaan shakkamu yoo jiraate immoo 8335 irratti bilbilee haa beeksisnu. Kunuunsi haa godhamuuf. Odeeffannoo sirrii dhaabbanni fayyaa addunyaa kennus haa hordofnu. Mana banaatti oole saroonni keessa guutte akkuma jedhan. Akka nutti ol hin galleef dursa balbala keenyaa cufannu. Akka amantaa keenyaattis waaqaa kadhanna. Baay'ee na dhiba. Achi baargama ogeessi lammiilee isaa oolchuuf mada'a. Mootiinis lammii isaatiif bu'a. Lubbuu lammii isaa oolchuuf naannessee balbala isaa cufata. Lammiileenis mana isaanii mana yaalaatti qabeenya dafqanii kuufatanis yaala lammiitiif dabarsanii kennu. Asii hedduun kana keessa daldala hojjeta. Amma gatiin maaskii, gatiin sanitaayizaraa, gatiin nyaataa fi kanneen kana fakkaatanii akka dabalaa jiru odeeffama. Obboloonni tokko immoo of eeggannoo godhamu kana akka dabummaa, of eeggannoo gochuu dhiisu immoo akka gootummaatti ilaalu. Eenyutu balleessee laata? Mootummaa, daldalaa, ogeessa moo nuyi uummata? Isa kana sunumti deebisa. Nuti hundi keenya amma jirra malee hammam akka jiraannu hin beeknu. Sammuu fayyaa uumaan nuuf kennetti adeemnu. Egaa maaloo kana booda walii keenyaaf biyya keenyaaf of haa eeggannu. Fayyaa ta'a.